Ashamaa akka mooltan hordoftoota gola afaan Oromoo oduu jijjiirraa haarawaa kamisa waaree booda qabanne isiniif dhiyaannee jira. Itti dhiyaadhaa nu caqasaa. Waa'ee jijjiirraa wanti haarofti maaltu jira? Kilabiin isin deeggartan Arsenaal, Manchester United, Manchester City, Chelsea eenyu mallatteessisuuf ganna kana o'oriyaa jiru? Itti dhiyaadhaa nu caqasaa. Arsenaal ganna kana taphataa sarara fuulduraa isaanii lammii Biraazil ganna 27 Gabriel Jesus gaafiin bittaa yoo isaaniif dhiyaate dhaggeeffachuuf qophaa'eera jira jedha gabaasni The Athletics. Akkuma beekamu The Gunners yookaan dhukkaastoonni ganna kana maqaan isaanii taphattoota sarara fuulduraa kilaboota biraa hedduu wajjin dhahamaa jira. Akka fakkeenyatti Victor Gyökeres Sporting Lisbon irraa, Alexander Isak Newcastle United irraa, Ivan Toney Brentford irraa maqaan isaanii Arsenaal waliin dhahamaa turuun isaanii ni yaadatama. Gunners taphataa sarara gidduu Xaaliyaanii Jorginho ganna 32 fedhii Juventusii fi Lazio Napoli irraa dhufe kuffisuuf qophaa'aa jira. Dabalataan Arsenaal taphataa Xaaliyaanii kanaaf waliigaltee haarawaa dhiyeessuuf qophii irra jira. Brighton dhuma bara dorgommii kanaa irratti leenjisaa Roberto Di Zerbi kilabicha gadhiise Karam Makeenaa Ipswich Town irraa qacaruuf ilaalaa jira. Akkuma beekamu Karim Makeenaan leenjisaa Man United itti aanaa akka ture ni yaadatama. Gaafa Jose Mourinho fi Michael Carrick Man United leenjisaa jiran jechuudha. Bara kana Ipswich Town Championship England irratti sadarkaa lammaffaa irra kan jiru yoo ta'u, barana gara Premier League England ol guddatuuf qabxii tokko qofaatu isa barbaachisa. Kana jechuun taphatti haan walqixa yoo ba'e gara Premier League England ni guddata jechuudha. Brightonis leenjisaa hegeree qabu kana yoo Roberto Di Zerbi kilabicha gadhiise fudhachuuf gamanumaaf fiigaa jira. Tottenham ganna kana taphataa sarara gidduu Chelsea fi England Conor Gallagher, taphataa sarara fuulduraa ganna 23 Feyenoord fi taphataa sarara fuulduraa lammii Mexico Santiago Jimenez irratti kan xiyyeeffate yoo ta'u, taphataan sarara ittisaa Ingilizii Bournemouth Leon Kelly illee ilaalaa jira. Akkuma beekamu Tottenham bara darbe kana leenjisaa illee jijjiiruudhaan baranaa Ange Postecoglou jalatti dandeettii gaarii kan agarsiise yoo ta'u, Gallagher Chelsea ni gurgura jedhamee eegama. Chelsean ganna kana taphattoota hanga 12tti gurguruudhaaf kan yaade yoo ta'u, taphattoota maqaan isaanii keessa dhahaman keessaa Gallagher, Sterling fi Silva fa'aan maqaan isaanii dhahamu. Everton goleegaa England Jordan Pickford ganna 30 gurguruuf dirqamuu danda'a. Yoo abbootiin qabeenyaa haaraa 77 Partners ta'uu danda'an fudhachuuf yaadaa jiran kufe Everton bara dhufuu akka qabxiin irraa muramneef taphattoota ijoo kilabichaa gurgurachuuf ni dirqama gabaasni Talk Sport. Arsenaal, Bayern Munich fi Newcastle taphataa sarara gidduu Everton fi Belgium Amadou Onana fudhachuuf dorgommii keessa galanii jiru. Akkuma beekamu taphataan sarara gidduu Everton kun taphattoota bara kana Premier League England irratti dandeettii gaarii agarsiisan keessaa adda dureedha. Borussia Dortmund bara 2025tti deebi'ee leenjisaa Liverpool kan dhuma bara kanatti Anfield gadhiisuu fi leenjisaa isaanii duraanii Jurgen Klopp daariktara kubbaa miilaa kilabichaa godhee qacaruuf ni yaadatama. Akkuma beekamu Jurgen Klopp erga bara kana Liverpool gadhiisee booda kilabii Ingiliz tokkollee kana booda leenjisuu kan barbaannee fi waggaa tokko boqonnaa eega fudhatee booda gara leenjisummaa isaatti akka deebi'u beeksisuun isaa ni yaadatama. West Ham irraa taphataa sarara gidduu ganna 23 Maamo Quddus, taphataan sarara gidduu Biraazil Lucas Paqueta fi taphataan sarara gidduu Mexico Edson Alvarez ganna kana kilabicha gadhiisuuf dhiibbaa taasisaa jiru. Dabalataan West Ham leenjisaa isaanii David Moyes waliinis gargar ba'uudhaaf muratee jira. Akkuma beekamu Lucas Paquetaan ganna kana Manchester City'dhaan barbaadamaa jira. Fluminense taphataa sarara ittisaa Biraazil Thiago Silva mallatteessuuf itti dhiyaatee jira. Gabaasni Fabrizio Romano taphataan ganna 39 kun xumura bara kanaa Chelsea bilisaan akka gadhiisu beeksisuun isaa ni yaadatama. Gargaaraan leenjisaa Feyenoord Sibke Hulshoof itti gaafatamaan ga'umsaa Ruben Peters fi Etienne Reynan leenjisaa Arne Slot hordofuudhaan gara Liverpool imaluudhaaf walii galanii jira. Akka gabaasni Football Insider gabaasetti Everton taphataa sarara ittisaa Hull City Jacob Greaves ganna 23 taphataa Blackburn Rovers Sami Smolarich ganna 28 fudhachuudhaaf gamanumaan
haasa'u jalqabee jira. Juventus fi AC Milan taphataa sararaa duraa Bologna lammii Neezerlaandii Joshua Zirkee fudhachuuf marii jalqaban. Akkuma beekamu Bolognaan bara kana kilaba Thiago Motta leenjaa dandeettii addaa agarsiisaa jiran keessaa yoo ta'u Bologna keessaa taphataan baranaa dandeettii gaarii agarsiisaa jiru taphataa Bayern Munich duraanii Joshua Zirkeedha. Taphataan sarara isaa Barcelonaa fi Uruguay gana 25 Araujoon Barsaa keessa turuu akka barbaadu beeksisee jira. Akkuma beekamu PSG fi kilaboota hedduu wajjin maqaan taphataa sarara isaa kun dhaamaa turuun isaa ni yaadatama. Taphataan sarara gidduu Manchester United fi Portugal Bruno Fernandes gana 29 egeree isaa Old Trafford irratti hangamaa kan murteessinii fi tapha xumura FA booda akka murtoo isaa dabarsu beeksisee jira. Gabaasni Telegraaf Newcastle United taphataa sarara gidduu Biraazil gana 26 Bruno Guimaraes kilabiin fudhachuu barbaade paawundii miliyoona 100 na kafaluu qabaa jedhe. Taphataan sarara fuulduraa Sweden Alexander Isak kilabiin barbaadus paawundii miliyoona 85 yoo xiqqaate na kafaluu qabaa jedhe. Akkuma beekamu Bruno Guimaraes PSG fi Manchester City'dhaan barbaadamaa kan jiru yoo ta'u taphataan sarara fuulduraa lammii Sweden Alexander Isakis ija The Gunners keessa seenuun isaa ni yaadatama. Akkuma beekamu Alexander Isak maatii Eertiraarraa biyya Sweden keessatti dhalatuun isaa ni beekama. Newcastle taphataa sarara isaa Fulham gana 26 fi Tozen Adarbayo jijjiirraa bilisaatiin fudhachuudhaaf itti dhiyaate jira. Gabaasni The Sun